akkasumas duuba bareedduu hajjiidhaaf akkasumas jaartii haadha mana isaa qabaddee isiniif dhiyaatee jira. Akkasumas maal jettanii dubbiin tun khairii taatii takka sharrii taatii jettanii. Yeroo daawwattoota biyya baay'ee nutti aartanii bakka naaf dhiiftan jedhee yaada waan hundumaa. Nu hunduma keenya nuuf dhiiftan jedhee. Suuta deeman suuta qoreen nama waraanti barcumaaf kabaja abbaatu uf jalatti qaba sa'a abbaan gaafa cabseef ormi ija jaamsa jedha Oromoon yeroo mammaaku ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedlaa addunyaa tanarratti argamtan uddi keessan bakkuma jirtanitti nageenni koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isin haa dhaqqabu an mootii miidiyaadha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaa jidduu kana waa'ee ijoollee keenya ijoollee Yamaniidha ijoollee kabaja guddaa iddoo guddaa qabnuu fi miidiyaa irratti bifa garagaraatiin deemaatii ture. Haala intaaneen dubbiilee garagaraa walitti darbataa maqaa wal balleessaatii turan. Dubbiin sun ammaan dura piraankiidha jedhee isinitti himeetii ture. Hundi keessan ni yaadattu. Piraankichi akkuma jenne piraankii ta'uu isaa wanta hundi keessan dhageettanidha. Maqaa afaanuma jaraatiin piraankiidha jedhanii bayanii dubbatanii jiru. Piraankii ta'uun hedduu nun ajaa'ibsiisu. Durallee beenee jirra waan ta'eef. Haa ta'u malee piraankii akkanaa yeroo hojjetan isaan osoo hin taane isaan yeroo hojjetan walii galaniiti hojjetu. Warroota isaan hordofaniif yaada. Namoonni isin hordofan waa hedduu isiniin jechuu malu, isinitti mufachuu malu, isinitti aaruu malu, addaan qoqqoodamaniiti wal arrabsaa jiru. Ijoolleen wanta hin taane walitti darbataa jiranii dhaabaa jennee yeroo hedduu anis viidiyoo lama akkas hojjedheeti ture. Haa ta'u malee dhumarratti isiniif galee isinis hubattanii dubbii kana dhaabdanii piraankii ta'uu isaa ibsitanii jirtan. Kanaaf galatooma isiniin jechuun barbaada. Haa ta'u malee asirratti wanni hedduun wanni jedhamu jira. Mee dubbii kiyyatti deemuudhaan dura viidiyoolee isaanii irraa viidiyoo Rooziin Dalaydirraa waa xiqqoo gaggabaabsee isiniif dhageessisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura. Viidiyoo kana like share gochuudhaan eegala gara viidiyoottiin isin dabarsa. Yeroo daawwattoota biyya baay'ee nutti aartanii bakka naaf dhiiftan jedhee yaada waan hundumaa. Nu hunduma keenya nuuf dhiiftan jennee yaadna. Sirriidha aaruun keessan hin oolu. Ijoolleen tunniin baay'ee wal jaalatanii akkamitti akkana wal godhan akka jettanis hedduu jira. Nuti sirrii ijoollee Yaman keessatti yuutuubar Yaman bakka guddaa waliif qabna. Baay'ee wal jaalanna. Baay'ee wal kabajna. Hedduu takka jechuudha. Akkasumas duuba bareedduu hajjiidhaaf akkasumas jaartii haadha mana isaa qabaddee isiniif dhiyaatee jira. Akkasumas maal jettanii dubbiin tun khairii taatii takka sharrii taatii jettanii eegdan alshaabaa khairuu mataa of deemti. Daawwattoota kiyya warri natti aartanis warri naaf rifattanis warri naaf gammaddanis warri na arrabsitanis akkasumas baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Bakka guddaa isinii qaba. Arroozaan ammallee bakka guddaa. Viidiyoon takka piraankii ta'a. Takka piraankii ta'a. Takka dhugaa ta'a. Warroonni tokko tokko yaa rabbi piraankii godhe jechan. Tokko tokko ammootu bakka daawwattoota kiyya. Baay'een rifachuutti hin jira. Bakka baay'een kalaxa qaba. Anfaa keessattuu badii guddoon qaba ofitti hin beeka. Badii guddoo qabaachuun kiyyaa boo'ee maal jedhee dhugaa fakkeessee dubbachuudha. Daawwattoota kiyyaa filima hindiyyuu nu hordoftan akkasuma miidiyoo. Kanaafuu viidiyoon nuti ilaa ammaa dalayni piraankiidha. Jaalattanis jibbitanis piraankii isin goona.
Utubaan hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba jedha Oromoon yeroo mammaaku. Piraankiilee garagaraa hedduu mimmiidhagoo fi kan nama gammachiisan kan yeroo dadhabne yeroo cinqaan garagaraa biyyoota alaa keessa yeroo jiraannu nu mudatu ittiin bashannannu ittiin sammuu keenya bohaarsinu nuuf hojjechaati turtan. Har'as gara fuulduraattis akka nu hojjettan abdii tokkollee shakkii tokkollee hin qabu. Abdii guddaan isinirraa qaba. Haa ta'u malee ilma namaa ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Dogongora hangana hin jedhamne keessa seentanii almost torbee lamaaf duula garagaraa walirratti godhaati turtan. Inni kun biltsiginnaa ta'e, inni kun abaa'oo ta'e, bosona teettanii kun bosona taa'e, kun magaalaa keessa taa'e duula garagaraa walirratti godhaati turtan. Duulli isin walitti godhaa turtan isin bira dabree hanga maatii keessan tuquutti maatii keessan dhaqqabuudhaaf gahee ture. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko wanti kun piraankii ta'uu kan hin barre jala keessan deemanii wal jala isin hundi keessan ijoollee piraankii hojjettan kana viidiyoolee isin dalaydan jala deemuudhaan ijoolleen hedduun arraba fofokkisaa isinis arrabsaa turan walis arrabsaa turan. Warroonni kana hubatan anas dabalatee dubbiin akkanaa kun gaarii miti dhaabaa jennee isinitti himaati turre. Haa ta'u malee galatoomaa jechuun barbaada. Sababni isaas achumaan itti fufuu dhaabdanii gara irraa deebitanii viidiyoo san piraankii ta'uu nuu ibsuu keessaniif hedduu galatooma. Intala tana jaalalli irraa na qabaa jiran se'a. Roozii Hordoftoonni kiyya lakkoofsa rooziidhaa yoo qabaattan piliis keessaan naa kenna jaalalli irraa na qabee jira keessa dhiifama. Egaa gara dubbii kiyyaattiin deebi'a. Wanti ijoolleen Yamaniidhaa hojjetaa jiran hedduu nu aarsee ture. Irra hedduun keessan aartanii turtanii mufattanii turtanii. Haa ta'u malee irraa deebi'aniiti jiru. Ijoolleen hedduun warroonni dubbiin galeef dubbiin kun piraankiidha. Piraankii kanatti hin aarinaa, hedduu hin mufatinaa. Jala deemtanii komantiidhaan waliin arrabsinaa. Yeroo wal arrabsisanis walii laalataa wal arrabsaa jechaati dubbataa turan. Komantiiwwan mimmiidhagoo, komantiiwwan hedduu namatti tolu dubbisaatiin ture. Ijoolleen sammuu bal'atan, ijoolleen akka gaariitti bal'isanii yaadan komantii araara komantii furmaata qabu barreessaati turan. Haa ta'u malee ijoolleen kunniinis komantii sanniin dubbisuudhaan warroota yaada garagaraa kenneef yaada isaanii irraa dhaga'uudhaan dubbii kana gara piraankii ta'uu isaa nuuf hiikanii jiru. Ani wanti na ajaa'ibee dubbii kana keessatti ijoolleen kuwwan yuutubaroonni gurguddoodhaan warra biyya san keessa jiran akkamitti callisan jedhanii ijoollee na gaafatanii fi ijoollee achumatti komantii wal gaafatanidha. Ijoolleen Yamaniidhaa warroonni yuutubaroota gurguddaa ta'an warroonni akka Saidii fi warroonni akka Ummukaanus dubbii kana karaa salphaadhaan akkaataa muraasatti salphaa ta'een fixuu akka danda'an ani durumaa hubadhee ture. Haa ta'u malee dubbiin piraankii ta'uu fi yeroo gabaabaaf viidiyoo walirratti dalaguu barbaadanii akka ta'e achumarraa hin hubadhe. Kana yeroo hedduu nama jala deemnee nama arrabsuudhaan nama waajechuu duratti maaliif hojjetama? Viidiyoon kun maaliif hojjetama? Maaliif dalagamaa jira wanta jedhu hubannee xiinxallee laalluun hedduu barbaachisaadha. Yoo kana hin taane sammuu hin bal'annu jechuudha. Yoo kana hin goone yaada hin qabnu jechaadha. Yaada dhabuun oluma ka'anii nama arrabsuudhaaf nama geessa. Kanaaf hundi keenya yeroo viidiyoolee garagaraa ilaallu hedduu sammuu bal'achuun yaada godhachuun barbaachisaadha. Namni viidiyoo karaa garagaraatiin dalaga. Dhuguma piraankii dalaguu danda'a, diraamaa garagaraa dalaguu danda'a, wanta dalagan hunda fakkeessanii dalaguu hin danda'ama. Akkuma Rooziin jettetti filima hindiituu ni daawwattanii, diraamaa hindiituu ni daawwattanii jettee jirti. Dhugaadha, eeyyeen ni daawwanna. Fakkeessaniiti hojjetu, fakkeessaniiti wal tumu, fakkeessaniiti wal ajjeesu. Suni warroota wal hin beeknee fi warroota nu hin beeknetu diraamaa akkasiisan hojjeta. Nuti wanta xiqqoo haaraa nuti ta'e keessattuu ijoolleen keenya ka haaraa itti ta'u ijoolleen wal jaalatan kabaja waliif qaban kan wajjin nyaatan waliin dhugan mistira akkanaa jedhanii mistira wal baafne akkas si goosifna akkan si goosifna yeroo waliin jedhan namni keenya garaa bal'ata waan ta'eef ni rifata. Kanaaf rifatanii ijoolleen keenya duubatti deebi'anii wanta saniif isinis qeeqaa turan isinittis himaa turan. Akka dubbii kanaaf araara buustan ijoolleen hedduun keessaanis isinitti himaa turan komantiidhaanis isiniif barreessaa turan. Walumaa galatti viidiyoo kanarratti wanni jechuu barbaadu yoo jiraate ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodhaaf viidiyoolee garagaraa viidiyoo akkanaa yeroo isin bira ga'u dursa komantii barreessuudhaan duratti nama arrabsuudhaan duratti wantoota garagaraa dubbii garagaraa lafa kaa'uudhaan duratti itti xiinxallinee hubannee maaliif hojjetan viidiyoon kun maal irraa ka'e hojjetame wanta jedhamu hubachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo kanan taane dogongora garagaraa keessa seenuu dandeenya. Warroonni Roozii arrabsaa turtan, warroonni Kuulanii arrabsaa turtan, warroonni akkasumas Hajjii gowwaadha jettanii arrabsaa turtan, warroonni haadha manaa Hajjiis arrabsaa turtan dubbiin piraankii ta'uu erga bartan amma
amma gaa akkam gootu gaa hundi keessanuu komantiidhaan dachaatti dhiifama gaafadha. Dhiifamni ammoo waan guddaadha. Namni dhiifama nama gaafachuun du'aa miti. Biyya keenya keessatti namni tokko dogongora yoo hojjete bahee dhiifama gaafachuun akka du'aatti ilaalama. Haa ta'u malee dhiifama gaafachuun wanta guddaadha. Dhiifama gaafachuun wanta addunyaa tanarratti argamu hunda keessaa isa jalqabaati. Nama dhiifama beekutu dhiifamas namaaf godha waan ta'eef dhiifama waliif godhaadha. Ijoollee kana irra laalina. Warroonni duraan jaraas haaraa taatanis subscribe gochuudhaan maatii jaraatti dabalama. Walaa guddifnu guddisaanii ijoollee babbareedduudhaan mimmiidhagoo kanneen guddisaan isiniin jedha. Yoo dandeettan ammoo lakkoofsa kuulanii naaf barbaada naaf erga. Komantii jalatti naaf kaa kuulan irraa jaalalli na waxaleensiya. Silaa utole na jetti natti hin fakkaatu. Oma fedhellee haa ta'u maaf oorruu maas abbaa kiyyaatti hin gurguranne kuulanii fuudhuun barbaada. Please warroonni lakkoofsa kuulanii qabdan video kana yookaan kuulanii biraaf naan gaya yookaan ammoo lakkoofsa siinaaf barbaada. Horaa bulaa deebana video biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.